Yoo yaa harka fuunee jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiitti tuuba akkam fayyaa keessanii naguma jirtu jabaattuu nageenyi keessan badhaadhaa galata waaqayyoon nagaa kootti iddoo jirutti nagaan qaban isinii jira nagaa waaqayyoo idduma jirtan isinii habaayatu jechuun jaalladha har'ammoo deebi'ee dhufee jira. Akkuma beekamu haala akkaataan biyyi keenya itti jirtu haala baay'ee ulfaataadha. Nuti immoo warri miidiyaa fayyadamnu amma yeroo itti miidiyaa irraa caffaru yookaan itti wal qeeqnu wal kumannu osoo hin taane yeroo itti amantiidhuma qabnuun gara waaqayyootti deebinee waaqayyo kadhannudha jechuudha. Sababiin isaas furmaanni waaqayyoon biraa biyya keenyaaf malee iddoo biraatii miti jechuudha. Biyya keenya diiguudhaaf balleessuudhaaf kan ka'e kaayyoonsaa akka inni karaa ta'u kan godhu waaqayyoodha waan ta'eef amantiidhuma qabdanuun kiristaanas musliimnis kadhachuu qabna jechuudha nuti. Yoo biyyi keenya nagaa taate nun nagaa arganna. Yeroo jeequmsa biyya keenya keessa jiru kana nus sammuun keenya baay'ee tokko jeeqamuutti jira jechuudha. Abdii kutuu dhiifne rabbii yoo kadhanne furmaata nuuf kenna jechuudha. Yeroo itti toobannu yookaan immoo qalbii keenya jijjiirrannudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa. Gimmaashiin keenya achi jira waan ta'eef biyya keenyas diinni biyya keenya diiguudhaaf ka'e kun kaayyoo karoorri isaa akka karaa ta'uuf kadhachuun nu barbaachisa jechuudha. Kan waaqayyoof